jirtu daawwattoota kiyya. Boqonnaa darbe keessatti Microsoft Office fayyadamuudhaan Microsoft Office Word fayyadamuudhaan akkaataa kamiin dookimentii keenya akka qindeeffannuu fi akkaataa kamiin deebinee akka qindeeffannu waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa qaamni muka waliin ilaallu akkaataa kamiin teebiliiwwan waxataa ta'an yookaan teebiliiwwan walitti fufinsaan barraa'anii akkaataa kamiin Excel itti fayyadamnee barreeffachuu akka dandeenyu, more Microsoft Excel akkaataa kamiin fayyadamuu akka dandeenyu kutaan kan laallu ta'a jechuudha. Namoonni miseensa haaraa taatan gara fuula YouTube kiyya gaafa dhuftanii subscribe gochuu akka daganitanii jecha kanneen miseensa taatan immoo hiriyoota keessanii godhuu akka daganii jedha. Kallattiin himaan gara barumsa keenya irratti yeroo galu Microsoft Excel fayyadamuudhaaf maal goona startii dhufna jechuudha. Startii dhufna akkuma yeroo Word bananii Word startii irraa jalqabne sana startii dhufneetu dhiyeessadannaa tariitii waan asitti agartan kun yoo jalqaba banattanitti ta'e tarii riisentii keessatti ni gala jechuudha. Wanta banattanitti fayyadamaa jirtanii asirra gala waan isin argaa jirtan kanarra startii meenuu kana jala gala jechuudha. Garuu jalqaba gaafa sooftiweerii keessan fe'attanii eessa dhuftu startii dhuftu isaa booda all program jedhu kana galtu. All program jalaatiin Microsoft Office jalaa sooftiweerota hedduutu jira. Sooftiweerota hedduutu jira jechuudha. Amma Microsoft Office 2007 irratti barataa jirra waan ta'eef Microsoft Office 2007 jalaa Microsoft Excel jira, PowerPoint jira, Publisher jira, Word jira, OneNote jira, hedduutu jira jechuudha. Tuursoon illee jiru. Isaan sana banannee itti fayyadamuu dandeenya. Moora kananii akkuma kutaa darbee keessatti isin kaasaa ture kan irratti ilaallu Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint fi yoo yeroo nu kennu immoo Office Access ilaalla. Kanaaf guyyaa irraa kan ilaallu erga dhufnee booda jechuudha. Erga dhufnee booda Microsoft Office kan jettu kana irratti gadi goone Microsoft Excel 2007 kun ishee irratti cuqaafnee banannaa jechuudha. Erga ishee irratti cuqaafnee banannee booda fuula kana fakkaatu nu jechuudha. Fuula kana fakkaatu gaafa agartanii akkuma Microsoft Word dira fuulli isaanii wal fakkaata. Kanaaf isa kana dandeebi'u fuula structure Microsoft Word ilaalee waan ta'eef kan Excel isaanii garaagarummaa qabanii. Sana booda maal goona yoo ilaaltan jechuudha. Teebiloonni kun giriidiidhaan jiru yookaan seeliidhaan jiru. Seeliidhaan jiru. Tokkoon booksii kanaa yookaan reektaangiloota kanaa seelii jedhamti. Seelii jedhamti. Asii achi dargi kun maal jedhama? Roo jedhama. Inni asii gadi kun aabaa caalaa jedhee asii ruulalii jalatti kan argamu kun maalidha? Kulamanidha jechuudha. Kulaman aabaa caalaa jedheetti fuudha. Asii gadi kan ilaaltan kun 1, 2, 3, 4 jedhamanii jiran kun immoo roodha jechuudha. Egaan asii gadi yoo lakkoofnee bira ga'uu hin dandeenyu. Roo hedduutu jira Microsoft Excel keessa. Akkasumas asii achi yoo ilaalle jechuudha ABCD jedheetti fuudha malee yeroo ABCD kun double godha jechuudha. Double godha haidhaan AB, AC, AD jedheetti fufee jira jechuudha. Isaa booda immoo BA jedheetti fuudha amma immoo B itti ce'a. Double godha maal Z irra ga'e jechuudha. Z irra ga'e kunoo Z irra ga'e maal godhee amma immoo B itti ceetu BA, BB, BC jedha. Achi akkasittiin itti fufa waan ta'eef bal'aadha dhaabbiin qabu jechuudha. Asii achis kulamanii isaa fudhannee ilaalle bal'aadha. Kulamanii kun bal'aadha. Inuma deemu dhaabbatu. Kanaaf kana beekuun gaarii ta'a. Erga kana barree booda isheen jalqabaa kun seeliidha. Akkuma amma isiniin jedhe dalgi kun waliigalli isaa roo jedhama. Isheen kun booksiin kun tokko ishee seeliidha. Seelii jedhamti. Seelii lammaffaa sadaffaa inni akkatti lakkoofna jechuudha. Darbee osoo lakkoofne seelii lammaffaa sadaffaa seeliidha isheen kun. Seelii kana keessatti barreessinaa jechuudha. Gaafa seelii kana irra finnee iddootti barreessinu filachuu qabna poointarii keenya. Gaafa dhunnee asirratti kilii goonu isheen booksiin gurraachoftee jirtu kun iddoo nuti itti barreessinu nutti himte jechuudha. Kanaaf eessaa ka'uu qabna? Seelii lammaffaa irraa ka'uu qabna yoo ta'e tokko lamannee asirratti poointarii keenya fidannaa jechuudha. Yookaan sadaffaa irra yoo ta'e sadaffaa kana irratti kilii gochuu qabna jechuudha. Arfaffaa irraa kana yoo ta'e arfaffaa irratti kilii gochuu qabna jechuudha. Erga asirratti kilii goonee booda barreeffama eegallaa jechuudha. Fakkeenyaaf mata dureen ta'a nambariidha waan ta'eef NON ka'uu dandeenya. Isaa booda asitti maqaa kennina jechuudha. Amma fakkeenyaaf maqaa biyyaa yoo ta'e kaantiriinna. Kaantiriinnee ka'uu qabna. Waan dhimma kaantirii wal qabatu qindeessina yoo ta'e zoona jennume
zoonii inni keessatti argamu jechuudha. Regionii inni keessatti argamu jechuudha. Populationii daawwattee populationii isaa qindeessina ta'e meela jennu male female total bifa kanaan erga barreessinee booda country tokko afuranii fakkeenyaaf Itoophiyaa nu sheegan Itoophiyaa jennu yoon immoo West Shawwaaniin Oromiyaadha. Oromiyaa ni eega qaba. Seera 2020 qabaa jennu. Haala 15 qabaa jennu. Tootaalii kana akkamitti hojjenna booda kan waliin ilaallu ta'a. Erga goonee booda mata duree kana booldi godhachuu qabna adda ta'uu qaba. Liistiin asitti tokkodha. 2 jennee itti fuunna jechuudha. 2 inni ammoo Itoophiyaan mara West Shawwaan nuti kan. Erga bifa kanaan qindeeffannee booda maal goonu zoon kan jedhu jalatti West Shawwaa, Baalee, Arsii, East Wallaggaa, West Gojjam, Gondar inni barreessineera. Region kan jedhu jalatti yeroonni kun West Shawwaan Oromiyaadha. West Gojjamiin immoo Amaaraadha. Population data immoo male and female jedhan keenyarra. Amma barreeffamoota seelii kana keessatti wal fakkaataa akkaataa kamiin barreessinaa tokko tokkoon barreessuurra wal fakkaatu waan ta'eef amma Itoophiyaan Gondar Itoophiyaadhuma, West Gojjamiin Itoophiyaadhuma, West Shawwaa Baalee Itoophiyaa keessatti fudhanne waan ta'eef zoonota kana yookaan godinaalee kana. Kanaaf maal goona jechuudha Itoophiyaadhuma barraa jechuudha. Amma asitti dhufee Itoophiyaadhuma barraa kanaaf Itoophiyaa kana akkaataa kamiin tokko tokkoon keyboardii irraa gashuudha automaatikaalii irraa gashuu dandeenya kan jedhu maal goona seelii kana irratti dhufnee cuqaafna jechuudha. Seelii Itoophiyaan irra jirtu kanatti cuqaafneetu iddoo kana roobna. Kornanii isa dhumaarraa iskweerii xiqqaatu jirti. Iskweerii xiqqaa kana irratti maal goona pooyintarii keenya geeffanna jechuudha. Gaafa pooyintarii keenya geeffannu pooyintarii keenya fannoo isaa guddaarraa fannoon kun ammoo guddaadha iddoo fudhatanii haltanii pooyintariin keenya fannoo guddaatti mul'atte jetti. As gaafa finnu garuu pilaas saayinii taate yookaan mallattoo ida'uu taate yookaan fannoo xiqqaa taate jechuudha. Fannoo xiqqaa gaafa taatu irratti cuqaasnaa jechuudha yookaan mallattoo ida'uutti gaafa isheen jijjiiramtu irratti cuqaasna jechuudha. Irratti gaafa cuqaasnu irratti cuqaasnee hin gadhiifnu maal goona asii gadi diraa goona gotoonni asii gadi gaafa gotoonnu hunduma isaanii Itoophiyaan oomishii jechuudha. Itoophiyaan oomishii jechuudha. Kana tokko tokkoon keyboardii irraa gashuurra bifa kanaa warroota wal fakkaatan asirratti finnee pooyintarii keenya asirratti finnee gaafa isheen pilaas saayiniitti jijjiiramtu asii gadi gotoota qofaa jechuudha waan biraa. Fakkeenyaaf asii sifaa furannu amma East Wallaggaatti Oromiyaadha waan ta'eef riijiniin kun maal goona iddoo kana dhufneetu jechuudha. Iddoo kana dhufnee asii gadi gotoonni ishees iddoo kana gaafa pooyintarii keenya fidannu mallattoo ida'uutti jijjiiramti gaafa sanarratti kilik goonee tun gadhiisiin diraaga asii gadi goonaa jechuudha. Diraaga Oromiyaadha kunuunsa. Inni hafee kun immoo amma kun seelinni kun Gondar Amaaraadha waan ta'eef naannoo Amaaraadha waan ta'eef akkuma ammaa kanatti asii gadi gotonne gamaan sana naannoo Amaaraadha waan ta'eef bifa kanaan barreeffamoota wal fakkaatan jechuudha. Seelii tokko keessatti wal fakkaataa barreeffaman barreessuu dandeenya jechuudha. Kana inni kun akkuma ammasinitti hime kan Microsoft Excel inni kun garuu kan dookimentii keenyaati. Lakkoofsa nuti asitti kenninu kan dookimentii keenyaati. Amma tokko lama kenneera. Erga tokko lama kana lamaan kennitanii booda maal gootu ishee kana lamaan walitti selektii gootu. Erga selektii gootanii booda akkuma isa kana mallattoon ida'uu kunii korneriirra gaafa dhuftu asii gadi gaafa diraan gootan lakkoofsatti kennaa jiru amma jaatti deemaa jechuudha kun. Yookaan maal goona lakkoofsa kana lamaan selektii goonee ishee kanarratti erga pooyintarii keenya finnee pooyintariin keenya mallattoo ida'uutti jijjiiramte booda dabil kilik goona. Gaafa dabil kilik goonu amma nuti barreeffama seelii nuti barreessinee jirutti lakkoofsatti kennaa jechuudha. Bifa kanaan lakkoofsatti kennuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan akkaataa kamiin boordariitti godhan amma kun yoo fudhattanii ilaaltanii yeroonni kun gaafa piriintii gootanii mul'atan. Kanaaf boordariitti gochuuf maal goona asitti kilik goonee jiru hunda isaa selektii goona. Hunda isaa selektii goona. Erga selektii goonee booda maal goona iddoo kana keessa gala mallattootti kana agartoo yaada gaafa irratti fiddan droppi daawun aroo kana irratti fiddanii kilik gootu.
drop down arrow kan irratti yoo klik gootan ishee borderii kana jala jechuudha. Listii hedduu jira. Borderii gosa adda addaa jira. Botamiin jira, toppiin jira. Left right hunduma isaanii jira. Asiitii borderoota filachuu dandeenya jechuudha. Amma botamii qofaa barbaadna yoo ta'e botamii irratti gaafa klik goonu botamii qofaatu nu gashaa jechuudha. Yoo aappii qofaa barbaadna ta'e aappii. Yoo aappii qofaa barbaadna ta'e amma select goone jechuudha. Yoo aappii qofaa barbaadna ta'e aappii irratti klik goone. Kan toppi borderii irratti. Moor garuu teemiloonni nuti qindeessinu hunda isaa borderii erga gashiine booda borderii hundumti isaa seeliin kun hundumti isaa borderii godhatu hojjennate all border kan jedhu kun hundumti jirti ishirratti klik bifa kanaan borderii itti godhaa jechuudha. Bifa kanaan borderii itti godhaa. Tariitii ammas borderiin kuni sirriitti mul'anne jettanii yaaddootee maal gootu asuma drop down arrow kana dhuftanii line coloriin jira, line styliin jira. Line stylii kana jalaati line coloriin colorii mataa jijjiira. Line stylii kana jalaati isheen kuni sirriitti mul'attu waan ta'eef isa sirriitti mul'atu godhadha yoo ta'e inni kun amma bold ta'e mul'ata waan ta'eef isa kana irratti klik gootanii isaa booda deebitanii fiduu jechuudha. Hunda isaa fidanii kaatanii all border kan jedhu irratti gaafa klik gootan bal'isee mul'isaa jechuudha. Wanti dabalataa itti daballu maalidha? Akkaataa roo kanaa fi qulamanii kana bal'isuu dhiphisuu dandeenya kan jedhu haa ilaallu meeshaa. Walfaana akkaataa kamiin bal'isuu dhiphisuu dandeenya? Akkaataa kamiin bal'isuu dhiphisuu dandeenya? Amma kun akkatti jira ta'e yeroo baay'ee yeroo jalqabaa hojjennu wal fakkaata hundi isaanii wal fakkaatu. Kanaaf maal gochuu dandeenya jechuudha? Walfaana bal'isuu walfaana dhiphisuu dandeenya. Walfaana bal'isuu dhiphisuu fi qulamanis ta'e roos maal goona walfaana ni bal'isna yoo ta'e ishee kana mallattootti kana agartoolee yaada mallattoo kan irratti dhuftaniitu cukaasu mallattoo kan koornarii gubbaarraa mallattoo kana agartu mallattootti kanatti gaafa cukaasanii hunda isaa selektii godha. Kana jechuun kanarratti cukaasuu jechuun hunda isaa selektii godhii jechuudha. Diyaagoonaaliidhaan kan mul'attu roog-sadeen kun hin jirti. Roog-sadee kanatti gaafa cukaasanii hunda isaa selektii godhii jechuudha. Amma fakkeenyaaf fudhatanii ilaaltanii kuni selektii ta'ee jiru. Hunda isaa selektii gochuuf ishee kanatti gaafa dhufne cukaasnu hunda isaa selektii godhaa jechuudha. Isaa booda maal goonaa qulamanii dhiphisna yookaan bal'isna yoo ta'e qulamanii kana irratti finneetu roo kana yookaan sarara kana irratti gaafa pooyinteriin keenya mallattoo kanatti jijjiiramtu. Akkuma sireesniin jedhe isheen kun mallattoo ija burraa xiqqoo addadha. Maaliin adda taati? Aroo qabdi jechuudha. Aroo fi inni asii gadi inni dalgaa aroo qaba. Inni asii gadi immoo laayiniin normaalidha. Gaafa inni kanatti jijjiiramu maal goona irratti cuqaasna jechuudha. Laayinii irratti cuqaasneetu hin gadhiisnu lefti batanii keenya tun gadhiisiin diraag gochuudha jechuudha. Akkas gaafa diraag goonu hunda isaa qulamanii kana fudhatanii argatan bal'inni isaa wal fakkaata. Roos akkasuma gochuu dandeenya. Roos maal goona ishee kana dhufna roommoo addana dhufneetu mallattoo sana nuuf fida gaafa nuyi poontarii keenya irra geessinu mallattoo sana nuuf fida mallattoo sana irratti cuqaasneetu isaa booda amma inni kun roon kun dhiphatte waan ta'eef nan babal'ifadha. Akkas gaafa godhu hunda isaa wal faana dhaabatisaa jechuudha. Isaan kana keessaa hundi isaanii bal'aa ta'uu qabanii tokko keessa darbee naa dhiphachuu qabaa kan jiru ta'e isuma dhiphisuu qabdan sana dhattanii dhiphisuu jechuudha. Ammanni kun dhiphachuu qaba. Qulamanii kun dhiphachuu qaba waan ta'eef maalan godha poontarii koos fideen gaafa mallattoo masiraatti jijjiiramu akkasiin dhiphifadha jechuudha. Warra kaan itti muudama. Isheen kun ammas iddoo bal'aa barbaadde yoo ta'e iddoo maqaadha haa jennu. Iddoon kun qulamanii kun barreeffama dheeraa qaba yoo ta'e ammas isa kana fidaniitu akkas bal'iftu. Warri kaan garuu hundi isaanii wal fakkaatu waan ta'eef itti muuduu jechuudha. Fakkeenyaaf amma tariitii hundi isaanii wal fakkaatu yoo isin jedhu barreeffama keessa sanatti murteessa. Amma fakkeenya maqaadha malee hundi isaanii wal fakkaachuu dhiisuu danda'u. Isaan kun lamaan lakkoofsa waan ta'eef amma kana babal'achuun qaba. Lakkoofsa guddaa amma kanaaf kun amma mileenaatti barreessuu dandeenya waan ta'eef amma mileenaatti bifa kanaan kan barreessuu qabnu waan ta'eef maal goona qulamanii kana lamaan selektii goona. Asitti selektii gochuun maal goona kunumas tooppirra finnee pooyinteriin keenya gaafa drop down arrootti jijjiiramtu irratti cuqaasne kaanee wal faana itti gotanna jechuudha. Lamaan isaanii tun gadhiisne wal faana gaafa itti gotannu kana nu fiddiisaa booda wal faana dhiphifnaa jechuudha. Gaafa wal faana jechuun bifa kanaan nu dhiphisaa jechuudha. Lamaan kun ammoo wal fakkaatu wal faana dhiphifne waan ta'eef yoo bal'isuu barbaannes akka
akkas boonni kan bal'isna balfaana gaafa bal'isu bal'ata. Balfaana gaafa dhiphin bifa kanaan bal'isuu dhibbisuu dandeenya. Kana isiniin jedhee as keessatti immoo maal hojjennaa kan jedhuu fi kutaa nuti qofa ilaallu ta'a. Har'aaf asuma irratti nu haa ta'u.